Ana mana quraanaa kan seene bara 1986dha. Bara 1985 immoo abbaan koo duunaan kaayyoon koo barachuudha xiqqoodha baay'ee xiqqoodhaan bara inni du'e bara 85 inni du'e san hin bo'as hin kolfas hin taphadhas guyyama inni du'e san guyyama faazeriin koo boqatu erga sanii booddee naannoo keenya sheenni wayii galee quraana barsiisuu jalqabe ijoolleen ganama deemtee quraana baratte anis akkasuma ijoollee wajjin quraana alif ba'a jechuu jalqabe bara 86 irraa kaasee jechuudha. Ani bara 1986 irraa kaasee yaa inuman baradhe haganaa danda'ameen keessumaan bara 1990 irraa immoo madrasaa waan jedhamaa jira. Madrasaan jechuun quraana qofa baratta osoo hin ta'in sabjektii garaagaraatu baratama akka madrasaatti jechuudha. Akkuma mana barnootaatti teettee baratta malee akka masjiidaatti osoo hin ta'in madrasaan akka masjiidaatti osoo hin ta'in akka sabjektii garaagaraatu wambarii mara teettee baratta. Akka sanitti bara 1990 irraa kaasee madrasaan galee masjiida bahee jechuudha. Sheeka Baalee tokko biyya Baalee tokko nama Sheek Hasan jedhamu tokkotu nu barsiisanii. Bara 1987 obboleessi kiyya inni hangafa kooti jechuudha. Anaaf isa gidduu nama lama jira. Gooftaa amaneera ture. Haa ta'u malee haa amanu malee gooftaan natti hin agarsiifne. Abbaan koo bara 1985 akkuma dura isiniin jedhe bara 85 waan boqateef innis immoo turtii waggaa lama booddee bara 87 gooftaa amane ani immoo mucaa xiqqaadha. Ani immoo mana quraanaa barachaa jira. Haa ta'u immoo akka abbaatti nuun lola nutuma anaannatuma Kiristoosin amaneera haa amanullee garuu Kiristoosin natti agarsiisuu caalaa akkuma abbaatti aakti godhuu barbaade. Aakti gochuu jechuun maaliin akka abbaan ijoollee tumaa guddisan akka sanitti malee Kiristoosin natti agarsiisee Yesuus kanadha sanidha jedhee waan natti agarsiisee miti. Faayinaalii utuu barachaan jiru bara 1992 wangeelaawiin isaanii jalaa du'e. Kan obboleessa kooti jechuudha waldaa qaala hiwwat keessatti tajaajilamaa inni nama guddaadha nama beekamaadha biyya naannoo Waleeyitaa keessaa kan dhufedha biyya Arsii keessatti tajaajilaa gatii kafaleera nama santu bara 92 boqate. Sheenni nu qaraasisu immoo rabbiin galateeffadhaa nuun jedhan gaafas bara 92. Rabbiin galateeffadhaa faaruu rabbii kennaa maali? Egaa mujrimni tokko du'eera. Gaafa mujrimni tokko du'u, mujrima jechuun wangeelaawi san jechuudha. Maleekaan samiillee hin boqatti, cidha godhatti, laftillee samiinillee hin boqatti. Kanaaf rabbiin galateeffadhaa nuun jedhan. Ani xiqqoo natti dhaga'ame. Sababiin isaa obboleessa keenyatu obboleessa kootu achi jira waan ta'eef. Akkuma Sheek Hasan, Sheek Abdul Qaadir Hasan nama jedhamudha. Sheek Abdul Qaadir Hasan sheeka kiyya ta'anitti akkasuma wangeelaawiin nama wangeelaawii mannaa jedha abbaa mannaa jedhamu isaanii. Innis immoo sheeka obboleessa kootiiti. Indeeti inni duunaaniin rabbiin galateeffadhamaa jedhu. Jedhe keessa kootti ani. Inni biroo san qofa osoo hin ta'in gaafuma sana akkana nuun jedhan Sheek Abdul Qaadir Hasan namni jedhamu kuni akkana nuun jedhan Qur'aana kana sirriitti qara'aa nuun jedhan sirriitti beekaa sirriitti hubadhaa kaafirtoonni keessumaa warri pheenxee Qur'aanuma kanaan isin tumu waan ta'eef sirriitti beekaa nuun jedhan.
gaafii natti uume. An jireenyi koo islaamummaa keessatti nama gaafiin guutamedha. Baxiyyaa qeeta mollaa soo nabbar kun ማለት waan shenni naan jedhu kamuu utuu hin marammarre hin fudhadhuun sammuu koo keessatti jechuudha. Itti yaada. Maal jechuudha? Kaafirtoonni quraanuma kanaan isin tumu jechuun isaanii quraana kana keessatti wanti dhokate jira moo maal jechuudha? Jedhama. Gaafadhan. Barri 92 sun bara an quraana juuza 30 fixudha. Innaa bara itti eebbifamu jechuudha bara 92 quraana juuza 30 bara itti jamaa wajjin qaraane wajjiniin xumurree eebba keenyaati. Jechichi kun immoo xiqqoo gaafii natti ta'e. Akkamitti kaafirtoonni quraana kanaan tuman kan jedhudha. Gaafimatti hin jira. Jidduma kanatti hin hinaafaan. Amantii tiyyaaf amantii islaamaatiif baay'ee hinaafaan. Hinaaffaa guddaan na keessa jira. Waanumti salaataa iyyuu diteelii utuu anaan naaf hin galin namootaan salaataa jedha. Yoo namni salaatuu didi halkan walakkaa dhaqeen citaa mana citaa ni beektuu miti. Mana citaa qaqaa qaba. Citaa gurraacha bitee gubbaarraa fuudhee jechuudha. Citaa gubbaa manarraa fuudhee kibriitii bitee xalayaa barreessee yoo salaatan jalqabin manni sitti gubamaa jedhee maqaa kiyyaan ibsu akkas godha. Maaf namni haa salaatuuf jechuudha. Kun futuna yookaan immoo xiyyeeffannaa amantii islaamaatiif qabu, jaalala isheedhaaf qabu, hinaaffaa isheedhaaf qabudha. Eenyu akka ta'e waan hin beekneef namni kan manni itti gubate mannaa jedhee namni beekuu baate zim jedhee dhaqeefuma salaataa masjiida dhaqee ni mul'ata keessumaan guyyaa jum'aa waan akkasii kanan hojjechaa ture. Bara 1989 guyyaa tokko dubbadhee ture. Namoota wajjin mari'annee ijoollee 4 wajjin ganama 5 taati. Keessumaan immoo ga'ee kan ta'u nama 4dha. Waldaa qaala hiwootii tokko kan obboleessi koo keessatti waaqeffatu sana gumnee turre. Cicci goonee guban naannoo halkan sa'a 9tti. Daaraa irraa hafuuf. Maaf waanuma kana goonee jannatuma galuuf jennee jechuudha. Destroy goone. Isuma kana goonee jannata seenuudhaaf jecha. Kun balleessaa an hojjedhee keessa darbe isinitti himuu barbaadeeti. Duubatti deebi'ee bara 1989 wanni isinitti himeefi. Bara 1992 tokkoffaa wangeelaawii waldaa sanaatti du'ee sheenni keenya rabbiin galateeffadhaa nuun jedhee keessi koo qirrina jedhee jira. Lammaffaa immoo sheenni nu qaraasisu immoo quraana kana sirriitti beekaa. Kaafirtoonni pheenxeen quraanuma kanaan isin tumti nuun jedhaniiru. Naasuu guddaa natti ta'ee jira. Maalidhaa? Gaafii guddaas natti ta'eera. Wa'miin maal jechuudha? Quraana kana keessatti wanti wayii dhokateera laata? Quraana kana keessatti wanni wayii dhokatee laata? Mara hin mara bakka noormaalii sheenillee yoo da'awaa godhe eessatti jedha maaliif jedhe noormaalii ani exegeesisin hojjedha jechuudha. Akkanaa galuun barbaada. شيني توكو عربي فنانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يون جدلين يهاجروا قروا مرت مال جتشو فيتا مال كيسانا قرأوا بربادات وانا هارا برچون بربادان مالي akkuma namaa hidhii xuxuxuute la ilaha illallah masha Allah jechuun keessa kiyyan ture durumayyuu jechuudha. The fact
faktidhaan kan barbaadu riil waan ta'e jechuudha. Waan dhugaadha. Kan ani barbaadu jireenya koo keessatti jechuudha. Haa ta'u kanuma ta'ee garuu amantaa tanaaf bobeenni ani qabu bobaa xiqqaa miti. Obboleessa kiyya sana ammoo adaduma gara islaamummaatti guddachaa deemuun obboleessa kana ajjeesuudhaaf wanti ani hin goone hin turre. Booddeen isinitti hima. Baay'een gubadha ture. Isa ajjeesuuf. Baay'een karoorfadha ture. Isa balleessuudhaaf. Guyyaa baay'ee karoorseera. Obboleessa gadaameessa haadha kiyyaa keessaa kan bahe jechuudha. Garuu naan tasaakkaane. Bara 1989 akkuma isiniin jedhe waldaan gubattee waldaa mana citaati. Isaan amma viillaa ijaaraa jiru. Dheena kana ni eebbisu. Dheena kana viillaa guddaa baadiyyaa keessa ijaaraa jiru. Namni akka isaanii viillaa ijaaree hin jiru baadiyyaa kamiinuu keessatti jechuudha. Viillaa akka isaanii kan ijaarame hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Seexanni lakkaa yeroo tokko aroogee fudhatee addisii kafala. Kanan beeka. Akkuma mannichi gubateen yogguma sana qorqorroo abbaa luukii 300 ijaarrate warri. Akka kasarretti natti dhaga'ame yeroo sanatti. Bataam inde kasarne ነው የተሰማኝ. Kanaatum citaa gumnee jarriyaaf gaafa qorqorroon bakka buufatu hin ulfaata. Normaali haala isaanii mijeessine way namatti fakkaata. Waan hundumaaf gooftaan guddaadha. Wal keessan dudubbachaa jira. Walumaa galatti waanuma keessa darbe isinitti himuudhaaf malee. Itti fuufee bara 1993 Qur'aana tafsiira isaa qara'uu jalqabe hadiisota garaagaraa itti fuufee hamma bara 1996tti. Barachumarran tureen hamma bara 1996tti barachumarran tureen. Bara 1996 irraa kaasee hanga bara 2000 ammoo barsiisuu eegalee masjida keessatti Qur'aan hamma naa gale jechuudha. Hamma naa gale. Labzii jechuudha. Utuu kanatti jiru ammoo bara 1994 mana barnootaa qalamaa yookaan immoo seekiraalii waan hin baranneef jecha bara sana 1994 qubee seene nama guddaa ta'e jechuudha. Qubee. Imagine dubbisuu maal obboleeyyan kee irraa baradheera manatti. Waa dubbisuu maal kan jedhu manumatti baradhee jira. Qoyyaboota herreegaa maal kan jedhu walitti dabaluu irraa hir'isuu kan jedhu kan faastiidha. Nan danda'a. Garuu ammoo mana barnoota waan hin seenneef dhaqeen mana qubee seenee jechuudha. Qubee. Gaafan dhaqee mana barnootaa seenu warra qubee nu barsiisanii normaalii barsiisonni nu barsiisan barataa koo fakkaatu. Hanguma ani qabadheeyyuu qabachuu waan hin dandeenye fakkaatu. Rakkatanii kutaa tokko nagalchanii baruma sana. Kutaa tokkotti matsaafa isaan naan jedhan halkan tokko akkuma Qur'aanitti hafazaa turre sanatti akkuma Qur'aanitti qara'aatiin turre sanatti matsaaficha waanuma duwwaadha. Kitaaba kutaa tokko yoo jettan isinuu yaala itti ilaaluu dandeessu. Rakkate barsiisaan nu afoo dhaabbatee barsiisuu hin dandeenye kutaa lamatti nagalchanii kutaa lamattis hin dandeenye sadii nagalchanii sadis hin dandeenye afur nagalchanii afurii ol hin dabarsinu jedhaniin afuritti bara 1994 kutaa afurii qubee irraa hanga afuritti baradhe jechuudha. Jaampi ta'e jechuudha. Kanarra hin dabarsinu jedhamee jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. An akkaadaamiyyuu kan baradhe isima amma isinitti hime kana jechuudha. Kan jalqabe eegalee jechoo kooti. Wal paralaadii galgala ammoo ijoollee barsiisaa guyyaa barachaa hamma bara 2000 hamma bara 2000tti jechuudha. 2000 osoo hin ta'in bara 2000tti intini barachuudhaaf gara high schoolitti gaafan darbu mana musliimaan kireeffadheen jiraadha.
jidduu kanatti immoo keessumaan karoorri guddaan jiru fuula rabbii duratti kan isinitti himu karoorri keenya guddaan pheenxee biyya keenya balleessuudha. Ortodoksiin nuuf homaa miti. Miknaatum wal fakkaatanii jiru waan ta'eef. Wal fakkaatanii jiraatu waan ta'eef hafuurri tokkuma nu wal fakkaatanii jiraatu waan ta'eef kan biyya baxabbaxaa jirtu pheenxee waan taateef ishee balleessuudha karoorichi. Kanaaf macaafa qulqulluu afaan Oromoo ditteeliin dubbisa. Ditteel. Sirrittiin dubbisa. Keessumaan the humanity nature of Christ. Amala eenyummaa namummaa Kiristoos. Dubbisaan ture. Darasee sa'aatu. Intanaan xaraallinyalee proogiraamii jaalloona caarisaataalloo. Asirratti gamsadhe. ከዚህ ትመለሳለን እና eenyummaa namummaa Kiristoosii keessumaan xiraaz naxxaqee kitaabni tokko jira keessumaan kitaaba Ahmad Diidaati jedhame 50,000 የመጽሐፍ ቅዱስ ሲተት kan jedhamu tokko jira 50,000 የመጽሐፍ ቅዱስ ሲተቶች kan jedhamu tokko warra Ahmad Diidaati kan jedhamu tokko jira isa sanan nan dubbisaa xiraaz naxxaqiin tokkin jira luqqisii duubaaf durana utuun dubbisin waanuma keessaa fudhatan isa kanaan mataa kiyyatti guutuudhaan inni haa macaafa qulqulluu baay'een dubbisa ture. Kanaan immoo kiristaana dadadhabaa warra diteeli Kiristoos isaanii hin galle hedduu kan maqamaan jiraatan hedduu isaanii illee gara islaamummaatti deebiseera dhugaa rabbitti. Bara 2000 baay'ee waxaatota irratti hojjedha. Waxaatonni macaafa qulqulluu warra akka dubbisan amantii isaanii apologetiikaalii sirriitti hojjechuu akka qaban baay'ee irratti hojjedha baay'ee geggeessaa. Faayinaalii kun nu quubsuu dinnaani keessumaan ganda itti dhaladhe keessatti waldaa mulu wangeelii takkaatu ture. Waldaan mulu wangeelii suni in waaqeffatu in iyyuu bakka kama buusu baay'ee iyyuu in waaqeffatu boqonnaa dhoggeera ganda keenya. Keessumaan maayigiraafoonii bitataniiru waan ta'eef sagalee guddiftu noormaalii kan kennaan dhagahamu kan isaaniitti. Masjiida keenya irratti dhufee iyya kan duran keessa ture keessa jechuudha. Amma wanni gochuun nurra jiru bara 2000 waa'ee bara 2000 isinitti himaa jiru. Waa'ee bara 2000 isinitti himaa jira kanan dubbadheen xumura. Wanni gochuun nurra jiru waldaa tana gubuu qabna jennee ijoollee wajjin mari'annee gaazii binnee guyyaa kamsaa gumna jennee qopheeffannee guyyaa kamsaa sana haala mijeeffachuudhaaf situationii yookaan immoo haalli naannoo san jiraa akkam akka fakkaatu eenyufa guyyaa kamsaa sana guyyaa warri kiristaanaa adaar tsalootii qaban guyyaa kamisaa jechuudha. Guyyaa sana eenyufaatu dhaqaa eenyufaatu hin dhaqne jechuudha addaan baafachuudha ijoolleen shananu walqoonnee iddootti walqoonnee torbaan kana irratti hojjechuu qabna kan jennu baadiyyaatti gallee turre. Haa ta'u malee guyyaa Ihudii qidaamee galgala Ihuditti jechuudha. Ihuditti barii qidaamee galgala masjiida ture ijoollee barsiisaa ture ijoolleen barattu ijoollee baay'eedha 371dha. 371 jechuun ijoollee xiqqaa miti. Halkan guutuu jechuudha. Halkan guutuu yoo isiniin jedhu warri amma islaama keessa turan masjiida keessatti galgala ijoolleen haga sa'aatii ishaayitti salaata ishaayitti akkam akka qaraan beeku jarri jechuudha. Achi keessatti wanti goone gaaf sana qara'ee Ihuditti barii yookaan immoo sanbata guddaatti barii mana kootti galee osoo hin ta'in masgiiduma bule gaafas. Guyyaan gaafa masgiidatti galuu sana
bariitti naannoo sa'aatii 11 ta'aa jiru salaanni subii ga'aa jira. Abjuu laala. Abjuun abjichi dhakaadha. Dhakaan kun iddoo meedaa ani beeku ganda keenya keessatti isa beekamaa ta'e iddoo sana dhaqee achitti dhakaa kana wajjin haasofna. Imagine dhakaa wajjin haasa'uun ni danda'ama hoo jette hin danda'amu. Garuu akkamitti ta'ameree ani hin beeku. Ani hin beeku. Gooddanyaa koo fakkaata. Afaan kamiin akka haasa'u hin beeku. Normaalii just akkuma nama wal beeknu tokkotti wajji haasa'uun. Gaafii na gaafata. Quraana beektaa? Quraana ni beektaa? Eenyuun beekaa jira? Kan jannata galchu eenyu? Karaan jannata seensisu eenyu jedhee na gaafata dhakichi. Nabiyyi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu rabbi alayhi nagaaf rahmanni isaan irra haa jiraatu nabiyyi Muhammadidhaan jedhaan. Isaan an karaa jannataati jedhaniiru jennaan eeyyee jedheen. Mee quraana keessanatti agarsiisi. Meedaa keessa ta'inne jechuudha. Abjuudha kan isinitti himaa jiru. Mee quraana keessanatti agarsiisi jennaan quraana fattasheen arganne. Ammas na gaafate. Isaan eenyudha jennaan nama akka kennaati kan nyaatee dhugee maal kan jedhu normaali waanuma dura jedhaatiin turre jechuun jalqabe. Kophaatti. Eenyummaa isaa wanni ati quraana irraa beektu jira. Eeyyeen inni namadha. Nam beeka. Kan jedhu. Deebisaaf. Normaalii quraana ni qaraana. Ni dubbifna. Waan inni jedhaaru diteeliin keenya baay'een keenya hin beeknu keessumaa musliimoonni. Obboleeyyi muslimaa nuti quraana gaafa qaraanu diteelii isaa beekuu osoo hin ta'in sootiin keenya yookaan laagaan keenya akkamitti akka bareedu godhuudhaaf malee maal jedhaara gara xiyyeeffannaa waa qayyabachuu maal jechuu isaati jennee waa hubachuun hin turre. Amma warra online kanarratti asii achi bar quraanni kun suuraan kun akkana jedhame naamin kan jedhu gaafa bar pheenxee itti kaatedha amma musliimoonni kan dammaqan. Quraanni dhakichi kun suuraan isaa'ii boqonnaa 4 anaan boqonnaa 4 jedhee natti himne. آية 171 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا كان جدو وكلمته ألقاها إلى مريم كن أين يجنان دينجز جزنا قولين بتاعنا تقال Hai. Isaan kalimaa Maryamitti darbameedha kan jedhu kun maalidha? Naan jennaan bitaanatti gale dhakaadha. Xiqqoo sodaadhee jira. Faayinaalii gaafii dheeraa na gaafate. Gaafiin inni na gaafate gaafii 16 ture. Gaafii 16 deebii 0.5 hin deebifneef ture. Takkayyuun argan. Utuu dhugaa harkaan qabaatin waan dhugaa harkaa qabu fakkaadheen ture. Faayinaalii dhakaa sana dhintee meedaa keessa jirra. Lammaffaa masjiida sana dhaqxee karaa dukkanaa namatti himtaati beekadhu naan jedhe. Ishii naan jennaan dhakichi ishiin jedheen. Ishii jechuun tole jechuudha. Toleen jedheen jechuudha. Ishiidha naannoo keenyatti kan beekamu. Achi booddee gaafa dhakichi kun qilee seenee waaqatti ol ba'ee ani hin beekne narraa inni gaafa adda ba'u anis hirribaa lafaa ka'e. Lakka ani hirriba keessa jira. Hirriba keessan ture. Baay'ee dafqeera. In ta'u badhe
Ini fadhee ofirra a'uudhu billahi mina shayxaanir rajiim a'uudhu billahi maaltu natti dhufe jedhe baay'ee tanqaxaqqaxame lakkaa kan wajjin haasa'aa jiru dhakaadha. Addunyaa biroo keessatti kan haasa'aa jiru. Gaafa lakkaa yoo hirribaa ka'u lakkaan abjuudhaan kan haasa'aa turu. Kazaa baadiyyaadha. Baatirii harkaa fudhadhee bishaan qabadhee masjiida dudduuba dhaqeen gaafan itti ibseen laaluu jalqabe. Ani isinii gabaabsuudhaaf gaafii 16 na gaafate isa sanaafis illee ragaa naa kennee jira waan ta'eef isa kana gaafa laaluu jalqabe ani amantiin Islaam jedhamtu tun keessa kiyyaa godde gaafa sana galgala. Barii gaafa sanaa jechuudha. Barii qidaamee Ihuuditti barii sanaa jechuudha. Islaam amantiin jedhamtu keessa kootii godde. Illaale bakka just where I was eessan ture an kan jedhu ganaaf gaafachuu jalqabe. Kana booddee dhakichi kun baay'ee wayi Iyesuus hin ta'uu isaan hin beekun. Isaa ta'uu isaan hin beekullee. Baay'ee wayi dhakaan kun eenyuun akka ta'an hin beekne. Haa ta'u malee subiin salaanne. Subii gaafa salaannu sana anini amantiin tun na keessatti waan goddeef waan na jibbisiifte akkuma dura isiniin jedhe qaxaroo qabna guyyaa kamisaa gubuudhaaf waldaa kiristaanaa bulu hongeela naannoo kenna. Gubuudhaaf waan qophoofne jirruuf haa ta'u garuu ganama guyyaa sanii jaalalli isheen na keessa turte keessa kootii hin badne. Ana keessaa badde. Faqat keessa kootii hin badde. Egaa ganamu gaafa sanaa komitoonni namni muraasa masjida jiran obboroo warri subii salaatu dhufan isaaniin teennee wajji haasofne ani kana booddee daawaa ni godha quraana ni qaraasisa garuu hin salaachisuu hin jedheen. Tole jedhanii isheen tokko jira Sheekh Khadir jedhamu. Isaan bakka buusanii isaan haasalaasisanii jedhanii quraana ni barsiisa hanga danda'etti yeroo yerootti haa ta'u ammoo hin salaachisuun jedhani. Eentu akkanatti dhufe garuu hin beekne gammaatti. Walii galle. Jaraan walii galle kana booddee gara manaatti gale'an. Gaafa manatti galu mana keenyatti buna dhugaaran warra baadiyyaa beektu ollaadhaan wal waamanii buna dhugu. Obboleessi koo inni natumaa na guddises jira. Nabbareessu. Kaza waan natti dhufe waan hin beekneef of eeggannaa maal kun eenyullee maaltu akkas ta'e maaltu akkanatu akkas ta'e wanti jedhamu waan hin jirreef eda waan irraan bulee abjuu sana warra buna dhuganitti himuu jalqabe. Nagarkwaacho. Akkasan ture dhakaan tokko tanatti dhufee na gaafatee akkana naan jedhee karaan jannataa eenyudha jedhee anis Muhammad jennaan mee quraana keessaa natti agarsiisi naan jedhee jennaan an quraana keessaa barbaadeen dhabe baay'ee sodaadhee faayinaalii dhumarratti lammaffaa masjiida sana dhaqxee dukkana nama barsiiftaa beekadhu naan jennaan ishii jedheeni achi booddee dhakaan gara deebiin argine waan akka kanaa kanarraan bulee a'uuzu billaa maal akka ta'e hin barre ani jedhe. Warri buna dhuganii a'uuzu billaa sheeyxaanatu sitti taphatee naan jedhu. A'uuzu billaa. Sheeyxaanadha kan sitti taphatee naan jedhu. Obboleessi koo ammoo hin booya. Hin boo'a. Isaa galteetti ana ammoo hin galle warraallee hin galle. Yasii galee. Anaafis hin galle warra buna dhugaaran illee hin galle kan isaa gale namicha natumaa ture obboleessa hangafa kootiin isaa galte dubbiin. Maaliif boo'a? Utuu guyyaa tokko Kiristoos natti himne bara 1987 irraa hamma bara 2000 utuu guyyaa tokko Yesuus natti hin agarsiifne. Yesuus akkanatti dhufee inni ofii isaa natti hime. Isaa galte anaa garuu galee hin jiru. Ani nu banna. Faayinaalii hin jaaladhu anis akkuma dura isiniin jedhe isa ajjeesuuf saanjaa bitadheera
guyyaa tokko mana isaa gubuudhaaf magaalaa bahee sa'aatii 9 halkan keessa sa'aatii 9tti magaala keessaa bahee baadiyaa gaafan deemu lafti natti bare mana isaa itti gubuudhaaf jedhee jechuudha. Gaafan mana bira ga'u sa'aatiin 12 walakkaa ta'eera. Gubee isa abbaa koo dhaqa. Hamma kana irratti nama yaadaatiin ture. Guyyaa sana innis gara sammuutti deebi'e. Kiristoos utuu isatti hin himne ani isaa ragaan baane utuu ani isaa dhugaan baane Kiristoos dhufee dhugaa isaaf bahe kan jedhu baay'ee gaddeen gadda guddaa keessa ture. Finally meekottu abdiyyee naan jedhee harka koo qabatee gara goojjoo isaa na fide obboleessa koo barkan sitti dhufe barkan si dubbisiise sitti dubbate dhakichi sun bar Yesuusii naan jedhe. Laal warri amma as jirtan dhakaan sun eenyu yoo jedhe dhakaan birqiidha jechuu dandeessa. Dhugaadha. Lakkaa dhakaan hin midiqne dhakaan jiraataan Yesuus hin ta'u ammoo obboleessa kiyyarra gaafa san dhagaya. Kan sitti mul'ate naan jedhe. Macaafni akkas jedha. Warri mana ijaaran kan tuffatan inni garuu dhakaa golee walitti qabsiisu kan ta'e Yesuusidha bar. ግንበኞች የናቁት እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ ጀዳ መጽሐፍን ናንጀደ ግንበኞች የናቁት ድንጋይ ዳካ ወሪ ጎሌ ኢጃራን ዳካ ወሪ ማነ ኢጃርቱ ቱፈታን ኢኒ ጋሩ ጎሌ ወልት ቀብሲሱ ከንደንደ ኢኒ በር ኢየሱስ ናንጀደ ቲ Ana ma pheenxee ta'uu kootii je'een lakki pheenxee miti. Isicha sitti mul'ate sanatti amani malee naan jedhe. Taadhaa inni ani natti mul'ate kun Yesuus yoo ta'e amma Yesuusii kana gaafa na amane amma kiristaana ta'araa miree pheenxee ta'araa miti ree. Chiggiriin qabaatiin rakkoon qabaatiin obboleessa ko akka itti jiraattu anuu sitti hima. Ati garuu masjiida keessaan bahin achuma taa'e. Si ajjeesu jarri. Si ajjeesu jira. Achuma jiraadhu garuu anam siifan kadhadha naan jedhe. Hoggoo gurbaa kanaan waliin haasofnu mucaan kun natti tole obboleessi koo kan akka sareetti jibbu kan akka waraabessaatti jibbaa ture sun amma ammoo wal jaalachuu jalqabe. Keessi koo baay'ee isa jaallata. Lakkaa inni na tuqee na biraa deeme. Boleeyyan kiyya isinillee isinaa tokko dhugaa. Namni tuqamu malee waa isaan galtu. Waan jette jettuu dandeessa. Waanuma barbaadde jechuu ni dandeessa. Inni na tuqee mana koo galee mana kee haa galu. Na jaalate mucichis ufitti na qabe. Arma dura na tuma amma immoo ufitti na qabe. Anis immoo itti qabameef lakkaa wanti seenu ima seeni mana keenya. Nagaan qabnu turre mana keenyatti. Dhuguma anis xiqqoo almost bara 1997 irraa jalqabee keessumaan uf danda'e waan ta'eef na tumuu hin danda'u. Mana keenyattis immoo konfiraansii sagantaa garaagaraa godhachuu hin danda'u. Normaali jidduu kanatti yeroo hundumaa akka korma mana tokko keessa jirrutti waliin jiraan. Garuu guyyaa sana baay'ee na jaallate. Anis hin jaalladhe. Utuu inni bari Yesuus jedhee natti hin himiyyuu mucicha laalee jaalladhe. Mucaan maqaan isaa Leencoo jedhama. Hojjetaa mootummaati. Yesuus guddaadha. Finally, Kiristoos